Biyya Saawudii keessatti ajjeefamuun achi buutee ishee dhabamuu maatiin OMN itti himan. Dhalattuu Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee Makkiyaa Waataa jedhamtu hojiif ji'a lama duraa erga gara Saawud Arabiyaatti maltee Araboonni ishiin bira hojjettu dhiibbaa irratti taasisaa jiraachuu irra deddeebiin nutti himaa turtee jetti obboleettiin ishee yaada OMN'if kenniteen. Kamisa darbe fulbaana 7 bara 2023 namoonni ani bira dalagu na ajjeesuuf natti dhaadataa jiran jechuun maatii isheetti himuu kan himtu obboleettiin kun ergasii achi buutee ishee dhabnee jira jechuun OMN itti himte. Hojii hojjechuuf manaa baatee duutee ishee gaafa dhageenyu hedduu ulfaataa hunda caalaa ammoo jiraa ishee dhabnee reeffa ishee dhabuun guddaa ulfaataadha jetti. Gayyoota eenyu maqaan isii dhalattuu eessaati? Maqaan isii Makkiyaa Waataa jedhamti. Dhalattuu magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkooti. Erga Suudii deemtee ji'a meeqa? Erga Suudii deemtee ji'a lama. Magaalaan isiin keessa turte immoo Makkaa Madiinaa jedhamti. Hayyee amma warruma Arabaattu yookaan immoo warruma isiin bira jirtutu ajjeese? Sababiin duuni kun natti dhufee mana keessaa bofa wayyarii naan jedhanii kilaasii addaa wayii seenee yeroo jedhu bofatu keessa du'ee jira. Bofa kana haree baasee qoshaashaa keessatti gatee ture. Kanaafiyyuu erga isa gatee booda sababa isitu ajjeesee jedhanii achirraa kaanii na ajjeesuu fi na naannessaa turanii. Yeroo ammaa kana hordoftoota to'anniin gama mootummaa Itoophiyaatiin taasifamaa jiru jira. Dhimma ajjechaasitti wal qabate. Gama isaatiin wanti taasifamaa jiru ammaa fi hin argineeyyuu. Mucayyoon kun akka ajjeefamtuu itti dhaadatamaa jiraachuu erga dhagahame booda hawaasni Oromoo Saawud Arabiyaa jiru lubbuu dhalattuu Oromoo tanaa baraaruuf imbaasii Itoophiyaatti iyyatus qaama iyyannoo isaanii dhaga'uun arganne. Osoo imbaasiin Itoophiyaa Saawudii jiru yeroon birmannaa taasisee duuti mucayyoo kanaa irraa hin ga'u jechuun namoonni baay'een imbaasii Itoophiyaa achii komataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsiitu nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii nageenya waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu hunda keessanuu annagaa kooti galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Arra maalan sinii qabadhee dhufe viidiyoo samuunuma kana miidiyaa kanarra deddeebi'aa jiru obboleettii teenya Saawud Arabiyaatti lubbuu ishii darbe baay'ee laphee nama cabsaa. Baay'ee namatti dhagahamasi. Maaliifin namni ji'a lama keessatti lubbuun nama tokko darbee jechuun hojjechuudhaaf akka nama tokko hojjechuudhaaf biyyaa baate jijjiiruudhaaf biyyaa baate dhugaa rabbi maatii ishii yookaan maatii ishii jijjiiruuf biyyaa baate barumsa ishii addaan kutteeti jedhama kan ishiin biyyaa baate yookaan haadha ishii dadhabduu gargaaruuf yookaan abbaa ishii dadhabduu gargaaruuf biyyaa baate yeroo gabaabduu tana keessatti akkatti lubbuu ishii darbuu ishii dhugaa rabbi baay'ee namatti dhagahama. Baay'ee naan bakka ani hojjumtuu na dabbaree jira dhugaa Kiristoos bakka hojiin na dabbare. Maaliifin bakka nuti akkanumaan dhaabbannee deemna. Baay'ee ulfaataa. Jara yoo ta'e gaariin jira. Kan halkanii guyyaa dhaabbitti si oolchu jira. Kan namaa yaadan jira. Jarri buburree garuu immoo kan tanaa mucayyoo kana adda ta'e. Tokkoffaa kan biyyaa baate imbaasii jedhamee imbaasii Itoophiyaatiin imbaasii higgaawidhaan jedhamee Saawud Arabiyaa ijoolleen mana hidhaa shaggaramanii taanuu kan immoo achitti ol guuraa jiru. Kan isaanii hanqatee immoo kan isaanii achi keessatti lubbuu isaanii bahaa jiru osoo laallu osoo aarru osuma gubannu kun immoo higgaawidhaan namni biyyaa bahee lubbuun namaa ji'a lama keessatti lubbuun namaa baate reeffi ishiitirree akka hin galle dhorkamaa jira. Sababiin kan ani isheen balleessite jedhama. Sagalee ishee duraanis akka na doorsisaa jiran jettee dubbattee jirti. Erga higgaawii ta'eetini erga imbaasii Itoophiyaa imbaasii jechuun seera qabeessan erga biyyaa baaniitini maaliif gizee san dubbatamee imbaasii Itoophiyaa imbaasiin yaan higgaawii yoo ta'e higgaawiinis Saawud Arabiyaa hin jira. Itoophiyaa sanis maatii ishee odoo dafee wannoo jedhee fiti imbaasii sun osoo dafee qaqqabeentaan kun lubbuun ishee hin bahuu laata kan jedhu tokko. Garuu immoo
قرومو باي الفات dhugaa rabbi baay'ee ulfaata maaliif akkamitti kan ajjeefte intalli kun bofa jedhan bofa du'e jedhan bofa du'aa argiteeti maaliif bofa du'aa argitee xaragdee baasteedha akka dubbatamutti qaba namni bira jiru tokko hin jiru akka dubbatamaa jirutti dhugaan kan dubbatamaa jiru bofa xaragdee baastee maa bofa ajjeesti jedhamtee kun ofii fofajjeefte akkamtu ofii fofajjeefte maal taate ofii fofajjeefte erga dhaqxee jeelama intalli kun erga hojii eegalte yookaan aasaa biyya isaanii hin beekte taa'u kan hin beektu kan duraan biyya ormaa hojjechuu dandeessi garuu immoo sababa tokko malee namni akka tofajjeessa dhugaa rabbi micoo qaxalee kana kutan alaamaa meeqa qabdi yaada meeqa qabdi karoora meeqa qabdi kichuutti kutan nuti carraan ijoollee biyya arabaa kun sammuu isaanii qawwasee kun akaal gudaatanyaa ta'ee kun fooqirraa gadi darbamee sababbii malee dhugaa rabbi keessattuu amma Saudi Arabiyaa rakkinni ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa jiranuu rakkina tokkodha akkamitti osoo ijoollee san rakkina san keessaa hin baasine achitti ol dabaluun ana gaafidhatte akka yaada kiyya dhuunfatti jechuudha ijoollee san galchanii osoo faaran galchanii yaani bakka namni mootummaanis gargaaree osoo ijoollee sanis mana hidhaa san keessaa guuranii gashanii ishi higgaawii erga walii fararramanii walitti dhufeenya godhanii walitti dubbatanii mootummaan sun lamaan Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa kana lamaan keessa akkamitti lubbuun nama tokkoo darbite sababbii kamiifi sababbii bofa sila osuma ta'eef sababbii bofa ajjeeftee fi reeffi ishee maatii isheetitti hin galle moo intalli kun wanjala maal hojjette moo bofatu nama ta'e dhugaa rabbi ani hin beeku ijoolleen kee kun damoosa dhawwatamee kun ani waan isaan godhan hin beeku sammuu qawwasamee fuulli gubatee fooqirraa of gad darbanii isaantu lafa of dhahee jedhu sababbii meeqa jira dhugaa rabbi baay'ee baqaan anan samoona kana dhugaa rabbi akkuma tam jedhu na jibbisiisaa jiraan wajjin biyya ormaa biyya kootitti deemee yoo nan du'e maalan jedhu tokko jechuudha maaliif anis bormanna na mudatu hin beeku hundi keenya bormanna nu mudatu hin beeku jarri gizeet hojjettus jaallata sababbii xiqqoo wayii odoo sirraa arganiitini akka hoolatti nama gorra ammis sa'aantini xiqquma xiqqashuma ta'e tigistii akka nu qabnu kana hin qaban jarri kas an nama jaallatan hojii kee jaallannaan bakka oduma gaaf tokko dhibamnee ciisneetiin nama ciibsan jarri jechuudha dhugaa rabbi natti dhaga'ame maaliif haga yoomititti na dhukkuba samuuna kan dhugaa rabbi likkiin jiru na dhukkuba bakka ciisee dirree namjoota maal yaa rabbi bakka karooruma nan dhiise karooruma biyya ormaa taa'ee karoorfadhu kanan godhaa san godhaa hin dhiise nuti kan hoggaa meeqa teenya ishee haa ta'u ijoolleen mee hoggaa meeqa taa'amee waa balleessanii yookaan mee dammuusumarree dhoowwatanii sababbii intala dhuftee ji'a lama keessatti lubbuu ishii darbisanii kaayyoo ishii karaatti hambisan dhugaa rabbi baay'ee natti dhaga'ame baay'ee tokko keessi kooni gadde rabbiin lubbuu ishii amaaru haadha ishiitis saniifis maatii ishiitiif hundumaanuuf jajjabina haa kennu baay'ee namatti ulfaata ati deechisuun maal haa jettu intala ishii ji'a lamaan booda ergitee ji'a lama keessatti reef ishii deebi'ee galu maal haa jettu haati dhalte sun abbaa ishii firri ishii maatii ishii obboleewwan ishii maal haa jedhan badii tokko malee ijoolleen keenya lubbuu isaanii biyya ormaatti bahara irratti akkuma zaafii mukarraa harca'uu san harcaa dhugaa rabbi
baay'ee ulfaata. Osoo ani maal akka yaada kiyyaatti osoo mucayyoon kun himatte osoo akka ishiin himatte hin baasin Itoophiyaa dafee achi ishii qaqqabee mana ishiin hojjettu san yoo silaa biyyaa baasan salfiidhaan uniformii itti kaanii yoo salfiin baasan higgaawidhaan biyyaa baasan jedhan. Uniformiidhaan shirrixiidhaan biyyaa baasan yoo biyyaa baasan ishii higgaawidha jedhame ishii beekamtii argatanii mee mirgi isaanii neen eeggamaa laata kan jedhu nutu gammadaa turre higgaawidhaan jechuudha seeraan. Nu arabas baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Ani jechoota dhabe jechoota maal akka hin jedhu maalaan akkaan haasa'u hojjumtuu gara naa galuu dideessa samuuna kan. Miidiyaan kun madadaan yoo laaltu ishuma mataan na dhukkube dhugaa rabbi. Baay'een gadde baay'ee tokkoon gadde baay'ee natti dhagahame akka nama tokkootti maal godhu sila. Hundumtuu harka rabbi harka jira. Murteen harka isaa harka jira. Rabbiin karaa murratti amuru. Sooreef ishii garuu immoo biyyatti galee maatii ishii arganii biyyatti uffatan baay'ee garaa isaaniitu isaan ciisa. Biyya ormaatitti yoo hafanii nama du'eetu halkanii guyyaa boossiyaatti dheesse. Garaanaadhaa sila hin dandeenyeef jechuudha. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Isiniin jedhaa maalifan dubbanne yaada kana yaada natti dhaga'ame maalifan namni hin beekne namni hin argine hin jiru hojiirra jira rajumaadha dhugaa carqii hojii kiyyaatiin an jiraa'u baay'ee natti dhaga'ame na dhukkuba keessi dhugaa rabbi rabbiin nu haa laaffisu hunda keenyaa yaada keenyaaf hawwii keenya fayyaa keenya waan karoorumtuu hafe fayyaa keenyan rabbiin biyya keenyatti maatii keenyatti nu haa gashu dhugaa rabbii waan hunduu qabeenyi fixeessa ganamaatiin dhufa hin badas hin dhufas garuu fayyaa yoo dhabde fayyaa dhabuurra duwwa yemmuu dhugaa rabbii baay'ee namatti dhaga'ama lubbuu ishee amaaruu jannataan ishee gammachiisu siniin jedha hordoftoota kiyyaa siniifis waaqayyooti sinaa gargaaru warroota biyya ormaa jirtanii siniin jedha fayyaanaa taa hamtuu sin arginii hamtuu sin hin argin gufuuf sin hin dhayinii nagaan baa galaadha waaqayyo si wajjin haa ta'u hunda keenya waaqayyoon nu wajjin haa ta'u waaqayyoon nu haa gargaaru gargaarsa isaatiin malee nuti gargaarsa keenya gargaarsa namaatiin waan goon tokko hin jiru gargaarsa rabbiiti tokkoffaani inni nu haa gargaaru waan hundumaanuu isatu har'aan nu ga'e kanarraan nu ga'e immoo nu gatu egaa isa beeka waan hundumaaf isiniin jedha viidiyoo isinitti hin dheeressu fayyaa naa ta'a horaa bulaa isiniin jedha isinan jaalladha hamaa isiniin arginii fayyaa naa ta'a olmaa gaarii